Isinii faa baay'eetu warroonni chaanala kanaaf haaraa taata subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo taateen hordofaa guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaatu walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoon kun hedduutu akkana ajaa'ibee sababiin isaa obboleettii keenya Gannati namni hin beekne hin jiru. Egaa miidiyaa kana irratti yeroo hunda boo'ichaan nama sadarkaa tokkoffaa qabatti keessaa tokkodha. Yeroo hunda ni boochii waanuma xiqqoodhaaf boochii waanuma ishee mudate hundumaaf boochii jechuudha. Egaa boo'ichi gaarii miti sababiin isaa ijarratti miidhaa ishee fiduu danda'a jechuudha. Kanaan durallee akkuma beekamu jireenya natti hammaattee jirti natti waddadee jiraachuu hin dandeenye jaalalli na qabee waan garaagaraa jettee muka kortee turte jechuudha. Obboleechi keenya Abrikoon muka sanirra ishee gadi buusee jira jalatti kufee waa hedduu ishee dhaatee muka sanirraa isheedhaaf gadi buusuudhaaf illee obboleessi kun hanga miidhaan guddaan isarra gahuttidha kan gahe jechuudha. Sababiin isaa dubartiin kun furdoodha jechuudha baay'ee furdoodha. Nama kana gadi buusuudhaaf jecha jalatti kufe jechuudha. Bakka kufetti illee baay'ee miidhame isheedhaaf jecha jechuudha. Har'allee mootii Abrikoon ishee cinaatti argameetidha kan jiru. Jaalalli na qabee jira Biraanuu irraa jettee jirti. Dhugaan waan ajaa'ibaati. Biraanuun immoo ani sin fuudhu osoo dubartiin hin jirtu jedhamteeyyuu ani fuudhuu dhiiseen akkanumatti nafa malee ani Gannat hin fuudhu jedhee jira. Isheen immootuyyuu jaalalli idimeen hin murteessu namni guddaas ta'eetu namni idimee isaas yoo deeme jaalachuu ni danda'a jaalatamuus ni danda'a kanaafiyyuu na fuudhuu qabda jettee ni jirti inni immootu sin fuudhu jedhee jira. Dhugaa waan ajaa'ibaati wal mormiin isaan gidduu jiru jechuudha. Maqaa koo hin balleessineen irratti hin bilbilinii akkas hin ta'in obboleettii keenya Ganii maal akka ishee mudate hin beeku. Dubartoonni nun arrabsiisinaa dhugaa dubartoonni safuu dagattan nun arrabsiisinaa jechuudha. Har'a miidiyaa irra baatee nama kana jaalatte si waliin hojjechaa jira si waliin jira waliin viidiyoo hojjechaa jirtu. Har'a mootuu si jaaladhee jira si maradhee jira si dhabuu hin barbaadu na fuudhuu qabda jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Ani guyyaa dura isaan viidiyoo hojjetan piraankii natti fakkaate sababiin isaa namni yeroo ammaa kana keessatti piraankii walirratti hojjetan yeroo garaagaraa piraankii garaagaraa walirratti hojjetan jechuudha. Dhugaa natti hin fakkaanne dubbachuudhaaf ni qalladdinsee jechuudha. ግን isuma dhugaa dhuguma jaalatte isheen dhugumarraa jaalalli ishee qabe jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Inni immootu erga hin fuudhu jedhee kan maal gochuutu danda'ama ree? Yoo inni ishee hin jedhin yoo inni ishee hin jaalatin akkamitti ishee fuudhuu danda'a? Idimeen isaanii waliin tamataxxanu. Isheen umuriin ishee guddoodha. Ani ijoollee jahan barbaada amma booda jedhee jira. Isheen garuu umurii ishee argitanii jirti. Ijoollee ishee heerumtee fuutee ijoolleetti fuutee heerumsiistee jirti jechuudha. Ijoollee ishee agartee jirti jechuudha. Har'a immootu achirra dabarteetu nama kana ilma ishii ni ta'a biyaansi jechuudha Biraanuun. Nama ilma ishee ta'utti deebi'ee si jaaladhe yoo jettu dhugaa kun isa fuudha. Ishee ati jaartiin yoo isatti heerumte waxaatonni eessa deeman ishii waxaatonni eenyumaa fuudhu ishii. Kanattuu baree waxaatonni giraan isaa naggaabbayeetu jaartiin waxaatota lama ta'e fixxee jirti itti heerumte jechuudha. Sababiin isaa dargaggoonni keenyas tokko ni jirani warroonni ganzabaaf jecha jaartii fuudhan jechuudha. Dubartoonni shamarranis immoo ganzabaaf jecha warroonni jaartii heerumte jechuudha. Amma Biraanuun osoo Ganniin maallaqa qabaatte inuma fuudha ture jechuudha. Garuu osoo dubartiin dhabamtee gubbaa kanarraa ani Gannii hin fuudhu dhaabbadhee hafa malee jedhe. Sababa kuni bara. Sababa dhugaan seenaa. Onnee isaatirraan seenaa waan isheen ganzaba hin qabneef jechuudha. Mee ishee dubartiin kun maal yaadaa ture? Kanaaf warroonni mootuu jaartii taatanii umurii isaanii ilaalanii jaalachuun barbaachisaadha. Nama isaan gitu yookiin immoo nama isaanii wal qixa ta'e jechuudha. Ijoollee isaanii maalitti heerumsiisa reeffi silaa ilma isaaniitti yoo heeruman har'a. Dhugaan baay'ee akka garaana nyaate Biraanuun jechuudha. Har'a maqaa ishee balleessaa jirti si jaaladhee jira ofan ajjeesetti jechuudha. Maqaraa meeqanneen gadi mukarra baatee mukarraa gadi buusani. Osoo achirratti duutee mucaan kunillee balaa isheetiin du'e jedhan jechuudha. Boruu mucaan kunillee hidhaa keessa gala. Miidhaan irra gaha. Boru namuyyuu isa anniisu jechuudha. Namuyyuu isa anniisinu osoo inni jaalala isaatiin ati waan tokko taatee jechuudha. Garuu immootu yoo inni ishee hin jaalatin maal godha malee rakkoodha bara. Rakkoo ta'e bara. Ani inni ishee hin jaaladhu jedhee jira. Maqaa koo hin balleessinii miidiyaa irra baatee ani sin jaaladhu ani garaan ba'uun ijoollee jahan barbaada. Ijoollee jahan aandeessu jedhee. Ofii keessanii tanaan dura heerumtanii
ijoollee keessanii agartanii laayivii keessan dabarsitanii har'a mootu waxxaatii heerumtanii waxxaatii jaarsa taasistuun gaarii miti jechuudha. Sababiin isaa namni isa gita hin fuune tokko maal ta'a beektu akkuma nama sanii jaarsa yoo heerumte jaarsa yoo fuudhe jechuudha. Mucaan kun jaartidha amma isheen haadha ni taata mucaa kana dhugaa dubbachuudha fi akkuma argaa jirtan jechuudha. Ijoollee argitee jirti fi har'a namni hangana ga'u safuu dagatee akkamitti nama kana jaalalaaf gaafata. Akkamitti na fuutu malee jedhaan. Waliin fixachuu danda'ani. Achitti wal gaafataniiti jechuudha. Inni hin barbaadu erga jedhe maal goona reeshiinati. Ganneen waanuma hundaaf dhuftee boochi amma isa jaaladha jetti kinoo boo'icha eegaltee jirtu jechuudha. Tasgabbooftee turte sammuna tokko. Hanguma yuutiin qasaqqase dhuftee boochi. Hanguma waan tokko ta'e dhuftee boochi. Amma mucaan kun ishee hin fuudhu yoo ta'e seenaa amata meeqaa kaasteet isheen kan hubattee boochu jechuudha. Nu rakkanne bara waliin sammuun keenya nu dubbate bara miidiyaarra yoo deemnu waan gaarii nagaru waan gaarii nageenya. Isaan biraa waan gaarii nagaru boo'icha isaanii sa'aatii kana keessatti wanti nama rakkisu wanti nama dhiphisu wantoonni hedduu osoo jiru har'a ishee mucaa kana jaaladhee jira nuti maal goone ishee erga fuudhu jedhee. Fuudhu jennee lollee hin fuudhu jedhee inni garuu jechuudha. Waan dhugaanii baay'ee tokko naara jechuudha. Baay'ee tokkoon gadda jechuudha. Jara lachiyyuu maalan godhaana. Narra akka dhibaa gidduutti waanuma godhu nabe bara. Waanuma murteessu nabe anumtuyyuu. Isaan fuudhe yoon jedhe ijoollee jahan barbaadeedha. Ishee dhalliisi yoon jedhe jaalalli umurii hin filatu jechi. Ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf wanti miidiyaa kana irratti argaa jirru baay'ee tokko ulfaata. Garuu obboleettii keenya ganneen isa argaa dubbachuudhaa fi namni kun umurii isheetiin qixaa miti ilma ishee ta'a. Deebitee har'a mucaa kanas jaaladhe jechuun safuu guddaadha. Safuu guddaadha jechuudha. Nama ilma ishee ta'u waliin hojjechaa jiran viidiyoo jechuudha. Yeroo baay'ee waliin hojjetanii viidiyoo isaanii argaa jira jechuudha. Har'a garuu si jaaladhee jira, si maraadhee jira, ufan ajjeesa mukarraan boo mukarraan jiraadha. Jireenyi kun nagahee jira. An amma deengada baay'een ishee sodaate jechuudha. Mukarra gaafa baatu akkamitti buuti jedhee rakkachaa ture. Din isheen mukarra baate suni osoo achirra teessee jirtu warri jala jiru dhiphatee makaraa miidha ishee baatanii buutan jechuudha. Inni si fuudhu jedhee jira. Dubarri dhiironni illee osoo amma biraan humti jedhamu kun hojii jechuudha. Osoo ishiin haftaamii wayii taate inuma fuudha jechuudha. Waan ishiin hin qabneef osoo ishiin mana qabaattee, osoo ishiin makiinaa qabaattee, osoo ishiin birrii guddaa qabaattee inuma fuudha jechuudha. Har'a kun sababa ta'e malee. Erga isheen jaalalli nama guddaa nama xiqqaa hin jedhu namni guddaan jaalachuu danda'a nama guddaa miti hin bareeddanaan jedhanii jette. Warroonni koomantiitillee immoo rakkoo qaban si jamma jechuudha. Akka isheen waan kana keessa galtu kan ishee isaan taasisan isheedha isaan jechuudha. Kan mooraalii itti kenne jechuudha. Hin bareeddaa maalii taata hin bareedde jenni bareeddi. Wanta waaqayyoon bareechisee tolchee ishee uume waa hundaaniyyuu ganni hin bareeddudha. Garuu yoo hanga feete bareeddee biraanuun tagabbaatu jechuudha. Biraanuudhaaf hin taatu jechuudha. Ganaa mucaa waxxaatee ijoollee lagaa kuchuu daa'ima fuudhee waliin taphachuu barbaade inni jechuudha. Ganaa utaalee hin quufne ganaa waa hedduutu saafa jechuudha. Haadha jaartii fuudhee jaartii waliin caccabee hafuun barbaadu mucaan kun. An akkan taraddeetti jechuudha. Akka yaada kiyyaatti akkas ta'uun barbaadu jechuudha. Har'a kana jaaladhee jira biraanuu heerumu malee na fuudhu malee. Dhugaa waan heddu tokko garaa nama nyaatudha. Innis hin fuudhu jechuu isaati barana kan dhibe mootu. Hin fuudhu osoo dubartiin gubbaa kanarraa dhabamteeyyuu ani gannatti hin fuudhu jedhe. Akkamitti walas mammaan ishee jara kana akkam gochuu danda'ama. Isheen hin boochi amma jechuudha hin danda'amtu yoo boochi eegannaan. Amma seenaa bara meeqaa yaadattee boochi. Innaa warroonni mootii isarratti illee bilbilanii isa cinqan jiran jechuudha. Innarratti bilbilaan hin jeeqinaa jedhee jiran illee. Erga namni hin jaalatine akkamitti namni nama wal jaalachiisa. Safuudha bara kana keessa. Dhugaa waanuma ajaa'ibaa adda agarra bara waanuma addaa argaa deemna bara. Kanaaf warroonni jaartolaa illee warroonni umuriin keessan deeme ilmoo keessanii nu fuudhiin jedhinaani. Sababbiin isaa
isin laayibii keessan dabarsitanii ijoollee keessanii agartanii isaan osoo homaa hin argin kan jaartii waliin caccabamu idaa maal qabu? Idaa maali qabuun jedhu baran isaan. Ganaa inni osoo ilmoo tokko hin qabaatin ati har'a haadha ilmoo meeqati ijoollee keetii agarsiifta. Dhugaa gara nama gabba'uudha namni ilma ofiitiin akkamitti nama fuudheedhaan. Ilma isheeti bara amma kun Biraanuu jechuun ilma isheeti akkuma argitan. Ganaa daa'ima fichuu waxxaati ijoollee nama utaalee hin quufin jechuudha. Yaa ganni illee aaktiin ishee nama guddoollee taatu akka ijoollee ishee godha. Garuu ta'eeyyuu wal qixa miti jechuudha. Ani baay'ee kanatti dhagahame maqaa dubartootaa hin nyaatina maqaa dubartootaa nyaattee jirti. Jaartolii ta'anii warroonni umuriin isaanii deddeemee namoonni gurguddoon kan kabajaa ofii qaban jiran jechuudha. Kanaaf jaartii taatee ilmoo keetiin na fuudhi jechuun safuu guddaadha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Hanga fedhe biraankiis yoo ta'e dhugaas yoo ta'e gochuu kun ilmoo keeti Biraanuun jechuudha. Kan qomatii kee gitu wayya. Kanaan durallee heerumneettee viidiyoo hojjettee baatee turte jaarsa namaa jechuudha. Har'a immoo isaan na fuudhee waan biraati.